ወንድሜው ኤርትራ ወንድሜው ኤርትራ ወንድሜው ኤርትራ jarana rakkannee takka taanus dhabne obsine jennus obsa dadhabne waanuma xiqqoo jechuufan gadda guddaa caba guddaa Oromoon akka waliigalaatti gidduu kana cabe guyyoottii lamaan darban kana Oromoo mara akka irriba dhoowwee fi Oromoo mara akka boqonnaa dhoowwe hubatamaadha. Haa ta'u waan kun waan amma qofa ta'eedhaa miti, har'a qofa ta'eedhaa miti. Garuu akki isaa waan adda godhuu fi Oromoo hundattuu kun akka dhaga'amu, akka nagaa boqonnaa dhoowwu, akka taasisu hundumti keenya iyyuu hin amanna jechuudha. Ajjeefamuu mucaa kichuu lafaa ba'aa fiigee hin quufne gaarii fi yaraallee adda hin baafne
maqaa daabboo itti maxxansanii maqaa abbaa torbee itti maxxansanii qeellam wallaggaa dambidolloo adda babayii irratti rasaasan gosa lammii haadha abbaa fuulduratti rasaasan dhodhoosanii ajjeessantu waan boqonnaa na dhoowwee fi akkan foddaa kanarraa nas ba'u na taasise jechuudha. Kichuu kana karaatti hambisan kan du'a isaallee ajjeechaa isaallee ajjeechaa Oromoo biraa irraa bifa addaatiin gaafan jedhu kan isaa akkaataa Oromoo itti agarsiisan akka addaatitti ajjeefame kana Waaqayyoo lubbuu isaa ekeraa isaa iddoo qabbanaa nuuf haa qubsiisu jannata keessa nuuf haa jiraachisu haadha fuuldura ishiititti rasaasa keessa yaasan sana abbaa obboleessa firoottan hunda Waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu. Lammii Oromoo waan kanaan dhiphataa jiru hundaaf Waaqayyo jajjabina haa kennu. Egaan kana jedhee booda waa'ee ajjeechaa mucaa kanaa, waa'ee ajjeefamuu mucaa kanaatii fi waan irratti maxxansan kana egaa ajjeesanii booda immoo ibsa karaa adda addaatiin kennamaa jiru fi Oromoon immoo waan kana akkamitti ilaaluu qaba? Oromoo irraa maaltu eegama? Kana qofaadha iyyuu miti. Salphina har'a Oromoo irra jiru kana, salphina Oromoon akka sabaatitti irra ga'e kana Oromoon akkamitti ofirraa qolachuun isarra jiraataa kan jedhu dhaamsa xiqqoodhuma waan natti dhagahamuuf waan natti mul'atu dabarfachuufan jechuudha. Duraan dursa mucaan kun barataa kutaa 9 jedhanii himaa jiranii umuriin isaallee umurii 18. Mucaan kun yakka irra tuulanii ittiin lubbuu isaa galaafatan kana nama baachuu danda'ullee miti. Umuriidhanillee nama ga'eessa sanaaf ga'eessa qabulleedhaa miti jedhee tanan amana. Amaanu'eel Wandimmoo Kabbadaa Oromoota baay'ee ajjeesaniiru. Hacaaluu irraa kaafne Hacaaluun kan ajjeemameef yeroo hundaa irra deddeebinee haa dubbannu irra deddeebinee jenna carraa argannee fi haala afura baafachuutti dandeenyutti sirna naftanyaa sirna Minilik waan mormeef Abiyyi nyaate jechuudha. Hacaaluun kara fuula duraa tarkaaffiin kara fuula duraa itti deemu kana waan nan tarkaaffachiifneef jedheet Hacaaluu nyaate. Hacaaluun qabsaa'aadha. Hacaaluun dhageettii qaba. Hacaaluun uummata miiliyoona 50 Oromoo himu kana hunda Abiyyi irraa waan garagalchuu danda'uu fi sirna naftanyaa waan mormeefi naftanyoota wajjiniinuu walii galee Abiyyiin mucaa kana nyaate jechuudha. Akkuma kana Amaanu'eel kaleessa kan nyaatame
kan rasaasan addababayii irratti akka sanatti rasaasan ajjeesan dargaggoota qeerroo Oromoo Oromiyaatiin ittiin jiilchinaa jedhaniit maqaa daabboo itti moggaasanii shugguxii qabsiisanii akka sanatti butuchanii tumanii rasaasan tumanii uleedhan tumanii huccuu irratti daaraa godhaniiti ani abbaa torbeeti jedhe. Siin jenna magaala keessa deemiti magaala keessa si oofna gaafa magaala keessa si oofnu akkas jechuu qabda jedhanii eeggadde tumanii caccabsanii booda butuchanii booda akka namni yoo faarfannaa faarfatu namni faarfachiisu dura jedhaa hordoftoonni immoo duubarra jedhan tokko. Ani abbaa torbeeti jedhe. Ana argaa jiilaa jedha ani fuuldura deemee poolisiin. Waan inni jedhu sana duubarra deemaa jedhaata. Bakka ajjeesan sanaan ga'anii akka sanatti hin galaafatan kichuu kana. Corqaa Oromoo. Inni kun Oromoo ittiin jiilchuudhaaf an argaa jiilaa jedhii jedhani isaan iyyuu dhaamsa Oromoodhaaf dabarsani akkas jedhi. Kichuu kana akka kanattiin Oromoo fuulduratti addababayii irratti Oromoo addunyaa irra jiraatu hunda viidiyoo isaallee waraabanii nuun ga'anii jechuudha. Odoo viidiyoo hin waraabin kan ajjeesan kumaatama dhalli Oromoo. Inni kun garuu idimee umurii isaa allee otoo umurii gaheessaa hin guutin kan ajjeesan tokko Oromoodhaaf ijoollee keessan akkanatti sin jalatti fidhaa. Umurii ma fedhe keessa iyyuu haa jiraatan. Inni lammaffaan immoo qeerroon umuriidhuma kam keessa iyyuu jiraadhaa. Mootummaa kanaan mormitu taanaan mootummaa kana dura dhaabbattu taanaan gaaffii mirga saba Oromoo gaafattu taanaan akkamitti iyyuu dhiifama hin qabdanii dhiifama isinii hin goonu kan jedhaniif mucaa kana kichuu kana qalatanii addabaabayitti rasaasan sammuu isaa facaasanii Oromoodhaaf dhukkuba bara baraa nu utubanii jechuudha. Inni kun Oromoodhaaf hin yaaddessaa duubatti deebisaa akka isaan barbaadan kana hin jiilchaa kan jennu yoo taate natti fakkaata. Oromoo dhibba meeqayyuu boolla tokkotti hora aarsalee dhibba meeqayyuu boolla tokkotti nammee Oromoon guyyaa sanarraa kaasee xiiqeffate jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee xiiqeffateet wayyaanee darbe. Anna gaddisiisuutu Amaanu'eel qaama qeerroo falmee mootummaa wayyaanee buqqise keessaa tokko mucaan kun. Gaafa wayyaaneen buqqaate booda qaama isaa halluu diimaa magariisa diimaa dibateet suura ta'e alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee. Qabsaa'ota sana keessaa kanarra Abiyyiin mootummaatti fide keessaa mucaan kun isa tokko jechuudha. Silaa jarana mucaa kichuun kun Oromummaa isaa jaalachuunu odoo badiirma fedhe illee dalage. Waan Oromoo fakkaatu uffata alagaa miti kan uffate alaabaa alagaa miti kan qaama isaa qullaa sanatti ofitti diree uf qalama uf dibee akkasittiin sabboonee uf ta'ee Oromoo fuulduratti suura isaa qullaa sana facaase waan Oromoo uf ta'eef Oromoo.
Oromoo jaarraa 150 cabee itti du'ee ajjeesee injifatee 2018 dabarsee Abiyyitti kennee har'a Abiyyi isa nyaatu kana ani Oromoodha kan jedhu mallattoo Oromummaa isaatitti boonu jechuudha. Tokko mucaan kun kan du'eefu tokko kana silaa woodoo jarri kun Oromoo ta'anii namni kun badiinuma fedhellee haa dalagu. Mucaan kun nama miti mucaan kun namaan kan jettu nama ga'eessa. Kichuun kun gaafa yakka fallee fedhate mucaan kun Oromoo jaalata, Oromummaa jaalata, Oromootu jalaa hir'ate, waan inni barbaadu sanatu jalaa hir'ate, mee akkamitti qabnee teessisnee hiinee mana hidhaa keessa goone barsiifna. Yoo xinnaate isa kanallee akka likkeeffatu, akka xiqqeeffatu akkamitti goona. Jechuu xiratu oduu sammuu dhala namaa sammuu namaa dhalate oduu qabaatan. Beekaa warri nu jeesu kun የወያኔ ከተጠናቀቀ ሌላው ገብስ ነው ከናለ እንደገተኝ ማለ ስላ ኦሮሞ ፈያ ቀቡ ኤሱመ ኬሳ ጅራቱ ብልጥግና ኬሳ ጅራቱ ኦፒዲዮ ከሌሳ ከን ኦሮሞ አጀሲሳ ቱርተ ኬሳ ሀጅራቱ ስላ ሙጫን ኩኒ ኡፍ ጃለቱ ሰቦኑማቱ ኢሰ ጭንቃ ጅራ ጆሉማ ወጅኒ ሜ ሰቦኑማ ሳ ከነስ ኦኔቲ ቀበቴ ዱራ ጉደቱ መን ሄዳ ኬሰትሌ jechuutu irra ture. Namni mucaa kana akka kanatti beeku. Namni mucaa kana Oromoo jaalachuusaa Oromummaa isaa jaalachuutti beeku. Maaliif Oromoo fi Oromummaan tun wareegamaan dhufte. Wareegama ilmaan Oromoo kumaa kitilaan itti nyaatteeti dhufte Oromummaan tun. Isuma kanaaf iyyuu dhiifama godhamuutu irra ture jechuudha mucaa kanaaf. Mucaa umurii 18 mucaa kichuu kanaaf. Biyya sanniti kanan jiraadhu. Egaa gaafa mucaa kana rukutamuu isaa argeeti. Mucaa kiyya hangafaan uf cinaatti ilaala. Maaltu ta'a laata? Waggaa 2 wal caalu Amaanu'eel waliin. Kanaaf Amaanu'eel ittiin Oromoo jilchine jedhanii guyyaa adiidhaan uummata Oromoo Dambidolloo waamanii uummata Oromoo Dambidolloo baasanii mucaa kana qalatan jechuudha. Inni kun akeeka karoora ittiin Oromoo adabsiifne yaaddessaa kan qaban nama ajjeesuudhaan. Warra kanaaf ramadantu jiru. Warri kun kaleessa Asaffaa Kush kan mana hidhaatii baasanii gombisan 60 warra isaaniif amanuu dide. Warra isaan akka isaan barbaadan ta'uu didee mana hidhaa keessatti dhugaa Oromoo sana qabatee mana hidhaa keessatti mormu silaa manni seeraa du'a itti murteessu. Jedhanii baasanii rasaasan gubanii ajjeesanii seera mataa isaa qaban mootummaa Opiidiyoo seera addunyaa irra hin jirre mootummaan Bilisiginnaa mootummaan Abiy seera mataa isaa qaban kan mataa ofii warri gara biraa ofirraa dhoowwaniiru. Amaara keessatti mana hidhaatii baasanii ajjeesan kan jedhan dhagaan beennu. Naannoo Sumaaleetti sun hin jiru. Naannolee biraatti sun hin jiru. Inni kun amma naannoo Oromiyaa qofatti mana hidhaatii baasanii kan ajjeesan. Isa kanaaf immoo koreen dhaabbate Abbabaa Garasuu, Taayyee Danda'aa, Haayiluu Gonfaa warra kana warri murtee akkasii kana murteessu jechuudha. Warra qoratu warra keessaa qoratu ullee hin jira. Hin jiran. Mana hidhaati Asaffaa Kushii horii ilmaan nafxanyaa irraa nyaataniiti inni abbaasaa nafxanyaa waan ajjeefteef nafxanyaan abbaasaa waan ajjeefteef warra abbaasaa ajjeesan haloo baafate. Isa sana saanii akka duubatti deebi'ee dhiifama gaafa tokko yakka ofirratti barbaadan. Yoon du'ellee hin gaabbu jedhe dhiiga abbaa kootii baafadheera. Yoon du'ellee hin gaabbu. Isa kanatu Asaffaa Kush mana
baasanii ajjeesan jechuudha. Waa mana hidhaati gadi baasanii ajjeesan. Reeffa isaanii lagatti gatan, daggalatti gatan, gammoojjitti gatan kun hundumtu warra Oromoo Oromummaan dhaabbateedha jechuudha. Inni kun Oromoo jiilchuudhaaf. Oromoon egas jiileera yoo jenne egaa qeerroon bara wayyaanee harka duwwaa harka qaxxaamurseessa falmaa ture. Har'a akka jirutti bosonatti akka namaa jiru kan dhageenye. Bosonatti akka namaa jiran dhagaa jirra jechuudha. Kanaaf kuni Oromoo jiilchuu hin danda'u. Kuni Oromoo galiin isaa akka ariifachiisu taasisa jedhee tanan abdadha. Oromoon qaanii bara baraasa irraa uf baraaruu maqaa Oromoollee seenaa Oromoollee haaromsuun akka isarra jiraatu. Har'a warri bilisiginnaa ofiin jedhu kun maqaa mootummaa Abiyyi maqaan Oromoollee xuraa'aa jira. Oromoo seenaa akkasiin qaba. Oromoo yoo namni harkatti badellee gumaa kaffalee firoomfata. Dhala ofii kan of jalatti nyaatu dhiisaati jechuudha. Maqaan Oromoodha. Garuu warra 20-25 ta'anii dhala namaa haadha namni qabu, haadha manaa namni qabu, obboleettii namni qabu 2-3-4-5-20 ta'anii dubartii takkan gudeedan. Warri wajjin biyya bulchaa jiran warri kun warra seenaa akkasii hojjetu. Barri kun addunyaan kan jettu bara Oromoon biyya bulchaa jirtudha kan jettu. Addunyaan immoo seenaa xurii kana dubbisaa argaa jirti jechuudha. Amma mootummaa bilisiginnaa kana buqqisuun seenaa Oromoo haaromsuudha. Seenaa xuraa'e kana haaromsuudha. Ijoollee kichuu na jalatti ajjeesan kana baraaruu qofa odoo hin taane maqaa Oromoollee faana baraaruudha jechuudha. Warri safuu hin qabne, safuu Oromoo keessatti hin guddanne Oromoo ta'anii warra wajjin oolan wajjin waan wal fakkaatu hojjetu jechuudha. Akka kanaan isaan illee haadha Oromoo gudeedaa jiran. Obboleettii haadha manaa Oromoo. Kanatu dhagahamaa jira, seenaa akka kanaatu dhagahamaa jira. Warra kana bakkee kanaa buqqisuun seenaa Oromoo maqaa Oromoo gaarii kaleessaa sanallee deebisuu. Isa kana Oromoon itti ciniinnatee ofirraa qabsaa'utu irra jira. Har'a gaafa teenyee yaaddinu gaabbinnu keessa bulullee gaafa inni kakatu gaafa inni Minilikiin kakatu sana otoo Oromoon lakki ati hin taatu jedhee fincila isaa itti fufe balaan har'a nurra ga'u kun silaa nurra hin ga'u ture. Gaafa inni biyya qaroo godhee biyya ijaarootu godhee warra harka namaa muree harma haadhoo muru. Warra maqaa lafa sabaa maqaa sabaa jijjiiree of jalatti cabsee bulchu. Seenaa isaaniitti nutti kakasisan gaafa sana otoo ta'e silaa. Cabni har'a cabnu kun nurraa hir'ita ture. Deeggaroo guddaa hojjenne seenaan dhiifama nuufaa godhe. Gaafa sana afaan qabachuun keenya nutti fakkaachuun gowwoomfamuu mooqfamuu sun. Kanaaf kan darbe Oromoon ilmaan isaa odoo jalatti dhumaa jirtu jara kana ofirraa buqqisuun murteessaadha jechuudha. Inni gara biraa Oromoon hayyuudhaan qabsaa'eet, qeerroo dargaggoon qabsaa'eet, beekumsaan masakamee qabsaa'ee injifate. Hayyootaan kan akka malee na gaddisiisuu fi maaluma taane na jechisiisu
har'a warra waan dubbatullee hin beekne waan godha silaa argaa jirraati. Warra kanatu biyya bulchina jedhanii warri kun bakkee kana taa'uun isaanii namoonni akka Taayyee Danda'a akka Haayiluu eenyu jedhamu kana. Isaan beekoo ta'anii isaan nama biyya bulchu ta'anii biyya akkanatti diigamtu tan harka isaaniitti kufuun akka baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa qabsoo hayyootatu qabsaa. Gaafa qabsoo hayyootatu qabsaa injifate. Har'a warra kana harkatti kufuun qabsoon gaddaa sun dhugaadhumaan nama cabsa. Oromoon kanarraallee ammallee barachuutu isarra jira. Waan kana fuula duraa ta'uufillee of eeggachuutu isarra jiraatu odoo qabsaa'u jechuudha. Kanaaf Amaanu'eel Wandimuu lubbuu kee Waaqayyo haa maaru. Ikiraan kee iddoo qabanaa haa qubattu. Boolla kee daadhiin haa guutu. Jajjabina haadha si dhalte sanaaf Waaqayyo haa qoodu. Andu'e Amaanu'eel Wandimuu qofaadha miti. Ajjeechaan kun Oromoo miliyoona 50. Ilaallata. Oromummaa ofiitti amanu. Ani Oromoodha ofiin jedhu hundatu cabe jechuudha. Waaqayyo iddoo qabanaa si haa jiraachisa. Inni gara biraa uummata Oromootiif dhaamsa qaba. Uummata Oromoo bal'aa namni akkam taanaa jedhee akka ta'u hin dhabu. Namni akkam taana jedhu akka ta'u hin dhabu jedha. Har'a Oromoon akkatti hin jiru, bakka tokko hin jiru, wallagaa illee hin jiru. Har'a wallagaa'uun dirqama taati. Har'a qe'een Oromoo, qe'een abbaa Oromoo yeroo qe'ee dhiigaa taatu kana, yeroo gaddaan haguugamtu kana Oromoon bitaa mirga laaluun isarra hin jiraatu. Oromoon bitaa mirga laaluun isarra hin jiraatu. Oromiyaa baraaruun har'a. Oromiyaa badiirraa hambisuun har'a. Yaa firaa mee waanuma gidduu kana ta'aa jiru laala. Waanuma gidduu kana Finfinneetti ta'e mee laala. Egaa waan kana kaasuun kiyyan oolle gadda kanarratti illee kaasu jedhee bira darbeen ture. Obboleewwan koo lammii koo fi warri amantaa Musliimaa amantan baga soomana hiiktanii Eid Mubaarekiin jedha sumaanuu. Waan kanallee bira darbuu barbaadeen ture. Egaa dubbiin dhuftee afaan na seente asumaanuu baga geessanii jechuun barbaada. Akkuma quba qabdan torban darbe kana keessa diraamaa gurguddaan taphatameera. Diraamaa gurguddaan aktaroota wayii gadiitiin aktaroota sammuun qabne waan hojjettu hin beeknen diraamaa gurguddaan hojjetameera. Ammallee ummanni keenya biyya sanaa
musliimni kiristaan waan jarri kun godhaniin maaliif akka shawwadaman naaf hin galu. Maaliif akka gowwomsan naaf hin galu. Sababni waan kana amma asitti dhufe sababa gidduu kana diraamaa taphaturraa jedhetan. Manni musliimati aftira bakka barbaadanitti biyya abbaa isaanii irratti biyya isaanii keessatti bakka barbaadanitti gaggeessuu otoo danda'anu dirreen masqalaa jedhanii abiyyoota addabaabaa itti moggaasanii dirreen addabaabaa yookaan hora irreessa Finfinnee maqaan isaa Aasotiin nurraa jijjiiranii hulluuqaa kormaa lafti bu'uuri lafti sun maqaan ishii hulluuqaa kormaati. Bakka sanitti akkuma gubaan achitti gubamu by the way gubaatu irratti gubama malee waan amma masqala jedhamu kana wanti wal qabatullee hin jiru. Masqalli charchii keessaa maal godha waltajjiirra. Masqalli kan gaggeeffamu sirni masqalaa kiriisiinsa isa jedhamu kana. Inni kan gaggeeffamu sirni isaati charchii keessatti dirree kubbaa itti taphatan dirree konsartiin adda addaa itti qophaa'u dirree tireeningii hookaa warri fiigan irra fiigan masqalli maal achii godha. Gubaa ibsaa hookaa gubaa irratti gubama. Maaliif bataskaana keessatti gubuun waan hin danda'amneefi lafa bal'aa waan barbaaduuf namni baay'een dhufee waan saramoonii gubaa sana waan gaggeessuufi lafa sanarratti gubaa akka gubamutu lafa bal'aa sana qabatan. Masqalaa fi amantii ortodoksii wajjin wanti walitti fiduu hin jiru jechuudha. Gubaa Oromoonis hin guba. Waaqeffataan Oromoo hin guba. Kiristaan Oromoo hin guba. Gubaa kana hundumatu guba. Wannuma maqaadhuma amantii tokko yookaan maqaa waldaa kiristaanaa tokkoof kennamuuf wannumti kana fakkaatu hin jiru hin ta'ullee hin taanellee. Warri kaleessa maqaa amantiitiin lafa Oromoo saamuu baran. Qe'ee Oromoo saamuu baran, Oromoo buqqisuu baranii ammas isa kan ofii godhachuudhaaf masqalatti moggaasanii saanjaa isaanii buqqifatanii ba'anii jechuudha. Innis ololaa fi warra qaxaratanii beeta mangistii keessaa qaban kan akka Daani'eel Kibrat gaafa warri kun achirratti fatiira goonaa kan dhabeefis kan qabuufis bakka tokkotti nyaanna jedhanii bakkeen kun isin ilaallatu jedhanii ta'u. Waan ajaa'ibaati bara. Bakka guyyaa gaaf tokko gubaa irratti gubanii warri gubaatti amanu hundumtu Oromoon dirree irratti gubaa karra gubbaa irratti gubaa ganama ka'eet horiidhaaf ibsaa loonii jedheet mooraa keessatti guba jechuudha. Eegasuu waa kanaa bakki gubaan kun itti gubatu kun hundumtuu eegasuu kan karra irraallee kan dirree irraallee kan immoo gubaan yookaan ibsaan looniif mooraa keessatti gubamullee boru kan keenya jechuuf deemaa jechuudha mana manaatti irra deeme. Waanuma nama ajaa'ibu bara. Hayyee kun ta'e warri dhoowwan maaliif dhoowwu isin ilaallatu jechuu akkamitti dadhaba. Dhoowwame hayyee mormate warri baay'eetii mormate. Mormiin kun akka itti fufu immoo beekamaadha. Ammallee mormiin kun dhaabbachuu hin qabu. Maaliifi Oromoonis lafti tun lafa Oromooti. Maqaa maaster pilaanitiin maqaa lafa Oromoo saamutiin itti du'amaa bahe bakkee kana kan ofii godhachuutu isarra jiraata. Warri gubaatis irratti haa gubu, warri fatiiras irratti haa fatiirratu, lafti kun lafa Oromooti.
lafti kun hulluuqaa kormaati. Hora irreessa Finfinneeti kan Oromtichaa. Hora waan achitti hora irreecha waan achitti gaggeeffatuuf Oromoon irratti gubaa hin gubinaallee hin jenne hin jedhullee jechuudhaaf illee hin jiru. Irratti iffatee irratti naa hin jedhu jechuuf illee hin jiru. Oromoon aadaa akka sanaan qabu. Garuu ammaan booda qabsoon Oromoon itti fufee bakkee kana deeffachuu kan ofiitti mirkaneeffachuutu irra jiraata kan Oromoon rafee buluun isarra hin jiraatu. Warri amantii kiristaanaa, warri amantii musliimaa, warri amantii kiristaanaa kanaan deeman harka keessan duubatti sassaabbattanii wayya jedheetiin hin yaada. Yoo sana hin taane gaaffiin keessumaa lafa Oromoo saamame jaarraa darbe kana keessa lafa Oromoo saaman maqaa mana amantiitiin maqaa taabonni gadi rooba jedhuun kana keessa balaayitu jedha. Bakka hundatti roobaa jedhu Oromiyaa keessatti iddoo biraatti hin jiru. Gaaffiin kun hundumtuu gaafa ka'uutu jira. Kanaaf gaaffii akkanaa kanarraa oduu harka isaanii sassaabbatanii gahaadha. Cufaayyuu dhaadachaa jiranii jechuudha. Nuti waan callisnee fi gaaffiin gara biraa hochaan gara biraa godhamaa jira waan jedhanii miidiyaa dhiphisaa jiran jechuudha. Kanaaf tokkoffaa warri amantii musliimaa gaggeeffatan mirga qabdan. Yeroo hunda gadaantummaan akka kanaan duraa sun lammii lammaffaa ta'anii jiraachuun akka kanaan duraa sun dhaabbachuu qabu. Laala. Dhugaan amantiin musliimaa biyyattii sanatti qabu. Dhugaa dabdaabbee mana sagadaa ortodoksiitii kan akka ugguramu dhaabde sanaa fi xalayaa immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa hin danda'amu kan jedhu barreeffamu sana dhugaa tana kan musliimni biyya sana keessatti qabu warri amantii musliimaa gaggeessan kana beekuu danda'u dhumatu sinirra jira. Dhugaa jirtuttuu ishii kan lammii lammaffaadha. Akkuma gaafa kaleessaa amantoota musliimaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatan dheengadum kana jedhee Iskindir Naggaa akkasittiin beekama. Lammiin biyya kanaa kan amantii musliimaa amanu akka sanattiin kan fudhatamu. Kun immoo sababa miti. Ortodoksiin biyyaa jedhanii bara. Amantiin ortodoksii biyya. Kana kan jedhe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed. Gaafa sana tiishartii maxxanfatanii ba'an ortodoksiin biyya. Biyya ta'uu hin dandeessu jarna biyyatti biyya amantii tokko ta'uu hin dandeessu. Yoo Itoophiyaan biyya taate jechuudha. Kanaaf dhugaan amantiin musliimaa biyya sanatti qabu kan gaafa duraasan akka itti ilaalamu jechuudha. Akka itti ilaalamu. Dhugaa qabu odoon ta'in akka itti ilaalamu akka gaafa duraasan jechuudha. Akka gaafa duraa barreeffama mana sagada ortodoksiitti barreeffamee fi bulchaan magaalaa Finfinnee deebise sana jechuudha. Inni egasii dhufe baasii mataa ofii danda'anii bulchiinsi magaalaa Finfinnee alaabaa biyyattii isinitti uffisanii jedhan suni ishiin suni fuggaraadha siyaasaadha. Ishii tana fudhatina. Dhugaan ishii tanaa miti. Isa kana immoo dhugeeffachuudhaaf isin harka jira dubbiin jechuudha. Isa kana bakkee kanatti naa hubadha. Akka naa hubattanan barbaada. Inni gara biraa waan irra taa'aa oole. Giddibuu yenyaano. Kana maaltumee sirna kabaja ayyaana guyyaa har'aa kanarratti maaltuu fide? Kan kabajamuyyuu sirna amantiiti. Iida waa'ee abbaay maaltuu fide? Maal yeroo biraa siyaasa irratti hojjechuun inuma danda'ama bara. Maaliif? Ishiin tunis siyaasa gaa. Musliimni biyya Itoophiyaa Abiyyi cinaa dhaabbatee
Gibsi biyya musliimatii miti kan gaaffii waa'ee Abbaay kaasaa jirtu kun. Ayyaana kanaan alatti barsana jechuu hin dandeenyu. Maaliif guyyaa kanarratti gaafa musliimni ayyaana isaa kabajatu maaliif barbaachise? Siyaasa rakkasa. Warra siyaasallee hojjechuu hin beekne. Ammallee ilaala. Waan amantiitiif, waan siyaasaa, waan walitti mammakan kun borullee rakkoo nutti fida. Inni gara biraa lafa dhoowwuun kun. Bakka kanatti kana gootu, bakka kanatti kana gootu. Summii biyya sana keessa awwaalamee jiru. Inni siyaasaa kunillee, inni bakkee kanatti. Fakkeenyaa fi bakki masqalaa የተቀደሰ ቦታ ነው jedhanii taasisu amma viidiyoon jiran argamu. Inni warra gara biraa jechuun hin rakkasiisa jechuudha. የተቀደሰ ከሆነ አንዱ የሚቀድስ ከሆነ ሌላው አርካሽ ነው ማለት ነው። wantoonni kun ifa ta'anii siyaasnis bakkuma siyaasa isaati. Amantiinis wal kabajee wal cinaa wal kabajee waliin akka obboleessatti akka wajjin jiraatu. Isa amma sobanii nyaata afaan wal kaan kana miti. Sobuun kun cubbuudha iyyuu mataansa. Yaa shira walirratti hojjechaa shira walirratti yaada afaan midhaan afaan wal kaa'uun kun hiikuu hin danda'u. Hiikuu kan danda'u hundumtuu gaafa gattaa'ee dhugaa walii kabajee daangaan kiyyaaf kee amma kana. Akka kanatti immoo wajjin jiran. Gaafa sana wajjiniinis nyaachuun hin danda'amu, wajjiniinis qaddasuun hin danda'amu, wajjiniinis salaatuun hin danda'amu, waa hunda gochuun hin danda'amu. ዛሬ ግን የተቀበረ ቦምብ አለ። እዚህ ቦታ ላይ አንተ እንትን ልታደርግ አትችልም የሚል አካል አለ። ከቤተ መንግስት ጠላያን በሬፈንት ኩን ቤካ ኦቶ ዳንኤል ክብረትን ቤኪ ዋን በሬፈንት ዳንኤል ክብረት ኦዶ ቤኩ ኢሳ ከን በሬሲሴው ለምን ይሄን ያክል ህዝብ እያለ እኮ ይሄን ያክል መስጊድ ነው ያለው ይሄ ከተማ ብሎ የሚናገር ሰው ነው። እዚህ ቦታ እኮ ይሄን ያክል መስጊድ ነው ያለው እዚህ ቦታ እኮ ይሄን ያክል ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ያለው የሚል ሰው እኮ ነው። kana amantii lamaa wal dorgomsiisee walitti buusisuu jechuun yoo mootummaa wallaalaan kun nu kijiba ta'e rakkoo hiikuu hin danda'u karaa inni rakkoo itti dhufaa kan rakkoo gara biraa dhalu yoo ta'e warri amantoonni beektonni warri dhugaadhaan amantaa kana gaggeessan ta'anii ifaan ifatti barri kun bara kaleessatii miti. Bara namni illee gaafa wallabe bari namni aniif inni islaamaa fi kiristaana bara jedhan sana keessa miti kan jiru. Inni sun dhiqamuudha qaba. Inni sun immoo kan dhiqamu daangaa walii beekuun baay'ee barbaachisa. Kan amantii kiristaanas, kan amantii musliimas, kan waaqeffatas daangaa ofii bu'uura ofii beekuun hedduu murteessaadha. San taa'amee godhamuudha qabaadha. Borumoo yoo waa gara jedhame immoo xalayaa gara biraatu ba'a borumoo okkora gara biraati jechuudha. Inni gara biraa kan. Inni biraa ammoo warri biyya bulchitan. Jarana. Mee akka otoo ta'anii baay'ee gaariidha bara. Namni biyya bulchu tokko dhiyeessiti namnumti qabalee tokko tajaajilu mana nama tokko dhaqee cidha siifan daggasaan jiru. Anatu ittoo tolchaa, anatu farsoo naqaa hin jiru. Anatu nyaata dhiyeessaa, anatu si nyaachisaa hin jiru. Yoo xinnaate akka bulchaa qabalee hookaa naannoo sanaatitti keessummaa akkuma nama kamittuu dhaqee affeeramee iddoo qabaatee taa'ee nyaatee dhugee akkuma nama kamiitu godheef deema malee fakkeessuudhaaf ani akkana jechuu fakkeessuudhaaf gaadaa namaa seenee gola namaa seenee ittoon tolchu. Mootummaa nama jiru kun kanatti jira. Yoo waa tokko jedhame waan kaleessa faallessan keessumaa waan ammaa gurama kana akkan dubbadhu iyyuu na taasise isa kaleessa faallessan isa galgala faallessan ganama ka'anii waan gara biraa hojjetu. Bakka maammaa isaa waxi ለመስራት ittiin maal kun qaaniidha bara kun saba tokkoofuu qaaniidha nama tokkoof miti sabaaf qaaniidha saba Oromootiif. Oromoo fi jettu miti warra bakka hunda distii hunda harka keessan kun akkanatti biittiin bultu. Biitti sirna qabdi,
heera seera qabu kan itti bultu. Heera seera maaltu jira? Odoo heerri jiraate, odoo seerri jiraate, odoo manni murtii jiraate, odoo poolisiin jiraate dhala namaa rasaasan abbaanumti barbaade addabaabayitti duubatti hidhee ummata waamee rasaasaniif facaasu ture. Isin gaangistaroota duriyyoota malee warra biyya bulchu warra seera beekus miti, warra seeran biyya bulchus miti. Kanaafi gwaadaa hunda seentanii ittoo tolchitu. Bukoo bukeessitu. Inni kun yoo isin baase itti fufaa isin hin baasu. Umurii hin qabdan. Waan Oromootu dhiigni Oromoo abboo umurii isin hin kennin. Waan bira darbe yoo jiraate na of kolchaa galatooma ulfaadhaa nagaa waaqaa keessa. Oromoo irraa Waaqayyo gadda kana haa caamsu. Gadda kana haa dhaabu. Nurraa dhaabbachuu diddee nutti deddeebitee Waaqayyo jira.